Hordoftoota keenya qophiin keenya mata dureen isaa sirna gadaa jedhu kutaa itti aanu haala armaan gadiin qabannee walitti deebineerra. Arfaffaan kuusaa yookaan raabaa yookaan qondaalaa. Isaan kun ganna 25 hanga 32 kan jiranidha. Sadarkaan kun sadarkaa itti qophaa'ummaa gahaa taasisuun lolaaf ajaja abbaa duulaan kennamu fudhachuun tajaajila kennuu eegalanidha. Farda gulufsiisuu fi lola shaakalu. Gama biraatiin lolaaf bulchiinsa gadaa fudhachuuf yeroo itti qophaa'anidha. Sadarkaa kanatti leenjii loltummaa sadarkaa olaanaatti barbaachisu abbaan duulaa fi gameeyyiin waraanaa kennan fudhachuuf of qopheessuu gaafata. Waliigalatti sadarkaa kanatti aangoon gadaa fudhachuuf yeroo itti of qopheessanii waan ta'eef iddoo xiyyeeffannaa olaanaa gaafatudha. Hordoftoota keenyaa waan nu dhaggeeffattaniif galatoomaa. Hanga qophiilee kan biroo walitti deebinutti nagaan nuuf tura.